بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قافي سدين قب ولي قال لي هذا غيا الرجمال جاء نمتك الرجمال يو أكيد قافتو يوني في الرجي أرمم ما قوت نما odoo irrecha dhaquun hin eegalamin Oromoo tahee dhumee jira. Oromummaan jara si jechisiisa. Dogongorte. Yooniif Oromummaan irrecha maleen taatuu kajettu taate Oromoon jirtus irruudha, qattalliidha. Bootaa san nama dhaqe malee Oromummaan hin jirtu yoo jette, namachi dhaqeef malee Oromummaan hin jirtu yoo kajettu taate, edaa Oromummaan tun dhalootaa miti, bootaa fi lafaa fi bakka namni taa'een guutamte, aslummaan Oromummaatu irruudha jechuu keetimas lama balleessi. Odoo irrechan dhaqin dhumee jira. Isaan sana rabsuu keeti irrina irra dhumanii odoo Oromummaan guuttatin. Kajiruun asliin Oromoo jiru kunuu lafaa fi bootaa bakka dhaqanii jira saniin guutamaa yoo san dhaqqabatuu baate asliin Oromootu irruudha jechuu keeti. Asliin Oromoo irruudha gaafa jettu kana dogongorte. Ka dhume sun Oromummaan isaanii irruudha yoo jette, ka odoo irrechan dhaqin dhume sun irruudha yoo jette zulmii dalayti. Namni haqa raayimaa muru jannatan seenu jee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raayimaa arrabsite jaamta bakka lama balleessite raansii deebi'a. Warri dhume ka irrechan dhaqqabatin odoo Oromummaan guuttatin dhume jette ati yaada keeti. Warra jiruunis Oromummaan dhalootaa miti, bootaa dhaqanii fi bakka ta'an san lafa maqaa lafaatii fi maqaa namachi taa'eetiin irrechi kun hanganumaa bara. Aslitti uumamatti guuti edaahii wahiin guutamee jechuu keeti. Yoonii fi aslii Oromoodhaa irru jette arrabsite adabadhu. Warra dhume ka odoo irrechan dhaqin dhume saniinis irru yoo jette arrabsite adabadhu. Lama balleessitee gartee tole. Ka sadaffaa furmaanni kee ka sadaffaa kana ta'a. Inni sadaffaa lama balleessitee dhageessemi furmaanni kee ka sadaffaa kana ta'a. Oromoon dhaloota guutuudha. Wanni isii guutu Oromummaa isiidha. Kana wanni irrisu hin jiru yoo jette, irrecha dhaquun Oromummaan guutu yoo jette qofa baata. Irrecha raabuun Oromummaan irrisu laallal dhageesse. Irrecha dhaquun Oromummaan guutu, irrecha raabuun Oromummaan irrisu yoo jette qofa baata. Furmaata inni kun. Kana furmaata ta'uu ittiif hin danda'u yoo jette lamaan duraarraa deebisaa kenna. Lamaan reefu balleessite san. Warra odoo irrechan dhaqin dhumee jiraan jee namni umri qaba. Oromoon wayi dheengaddaa uumamtee bar saba bal'aadha. Hayyee nama odoo achiin dhaqin dhumee jira jarri sun Oromummaan guuttanne jechuu keeti qaati. Saba arrabsite baalage maal godhatti hootun? Hayyee kalamaffaadha waan ati balleessite. Ka jiru kun Oromummaan isaa dhalootaa miti, bootaa namni taa'ee fi lafa namni dhaqeen guutamee jechuu keeti. Bakka namni taa'e bushooytuun maqaanuu bushaayee bari irraa guutuudha. Bakka namni taa'ee fi bootaa namni dhaqeetu Oromummaa namaa guute yoo jette qattalliidha jechuuf deemta. Dhalootaa miti darajaan Oromoodha. Oromummaan Oromoodha. Dhalootaa miti bakka namni taa'uu fi bakka namni dhaqee yoo jette asliin isaanii qattalliidha jechuu keeti. Irrina qabanii uumaan si irruudha. Bakka san dhayitu malee Oromummaan guuttattuu jechuu keeti. Dogongortee jirta. Manaati dogongorte. Haa warra odoo irrechan dhaqin dhumee jira.
irracha dhaquun odoon eegalamin odoo kun nama biratti hin beekamin Oromoon eengaddan uumamne sitti himaatiin jira warra dhume arrabsite Oromummaan isaa irru jechuu barbaadde waan irrachan dhaqqabatiniif warra jiru asli Oromoodha arrabsite jirta uumama guutuu miti isaanii bootaa dhaqanii isaan guuta gaafa jette bushooytuu dhaquutu Oromummaa guuta gaafa jette edaa Oromummaan tun dhalootatti guutuu miti guyyaa ka'ee isaa akkana taatee jechuu keeti dogongorte lachuu sirrii miti adabadhu waan si baasu siimu Oromummaa irracha dhaquun Oromummaan guutu Oromummaan irrisu yoo jette qofa baata gaafii sadii tasadaffaa furmaata lama badii warraas dura dhumee waan jettu namni aare akka aara baatuufin adda sii baasee bara aaraan si baasa akka gaariitti waan biroo dadhabu namaan si kofalchiisa shukran taa'ii nyaalle laal waan hin siin jiru asirratti akka warra san dura dhaqee arrabsuu ta'e uumamatti jarri kun guutuu miti Oromoon guutuu miti jechuu kee lama balleessiteen himma eebar irracha dhaqan malee hin guutamu akkaati jette akka hoggu akkas jette kana lamaami lama kasadaffaadha furmaata maal jiru Oromummaan dhaloota Oromoon taas dura duutee fi tajirtuus hundisiitu Oromummaa isii wajji dhalatte warri irracha duraatii fi warri irracha boodaatii fi ka irracha dhaqee fi harraafes Oromummaan dhaloota yoo jette qofa baata irracha dhaquun Oromummaa inni da'uu hin irrisu hin balleessu dhaloota nuti dhalootatti uuma guutuu jaamti Oromoon innis mamma karaan kana malee sin baasu baatu waa lama balleessite sadi furmaata laman kanarraa deebisaa kennitu santaatu sii dhiyaa'u hayyee barakallahu fiikum kabajamu waliin gaha insha Allah yaa rabbi uumaa teeti haadda baatu kakanaa ji'ee diin islaamaa jibbee jira yaa rabbi kakanaa ji'ee rabbitti amanuu keenya jibbee jira yaa rabbi dhagaa fi muka abdata islaama tahaadha laa ilaaha illallah jechaadha akkanaan guddannaa jaa namni beekumsaa fi ogummaadhaa fi gaarii waan dalaguutiin madaalamaa jira ati bootaan taane dhaquudhaaniif madaaluu barbaadda lillaahi mulku samaawaati wal ardi dachii samiin tarabbiiti hanganaaf jecha dararamta kanaan nu guuta laa dogongortee jirta gaafii reefuusan naaf deebifta isiniin eega barakallahu fiikum isiniin kabaja qophiidhaanis insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته